Moototii dila san keessaa jechuudha. Prime Minister Abiy Ahmed kan Itoophiyaa bulchu for the first time yeroo jalqabaatiif imala gara hawaa godhuu deema jechuudha. Gara samii balali'ee ji'a gubbaa dhaquu deema jechuudha. Gizee imala kana godhutti jechuudha doolaara biliyeena ol fixe jechuudha. Garuu ammoo wanni guddoo wanni na yaaddeessu ni beektanii yeroo Abiyyi gara samii imaletti hanga Abiyyiin imala kana geggeessee gad deebutti eenyutu bulchaa yaaddoo fi gaafii nama hundaati. Anillee tanumaa gaafii natti ta'e samii imaluudhaaf yoo xiqqaate ji'a sadi turuu dandeessa. Jirra jirtu hordoftoota xiyyaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan baga jiraatan isinin jechaa arraan tana oduu addaa jechuudha. Breaking news oduu addaa takkaan isinii hima. Oduun addaa sunoo maali yoo hojjettan taatan akkuma beekamu addunyaa tanarra gubbarra moototii hedduutiitu biyya adda addaa bulchaa ture jechuudha. Ilma namaa keessaa biyyi tuni biyya adda addaa biyya hedduu jira. Biyyoota 200 olii lafa rabbii uumatana gubbaa jira. Moototii 200 oliitiitu biyya lafa tan gubbaa jira jechuudha. Moototii hedduu jira jechuudha. Moototii tujjaaroo bebbeekamtuu humna qabanii fi gartee nama sodaachifna jedhanii moototii dila san keessaa jechuudha. Prime Minister Abiy Ahmed kan Itoophiyaa bulchu for the first time yeroo jalqabaatiif imala gara hawaa godhuu deema jechuudha. Gara samii balali'ee ji'a gubbaa dhaquu deema jechuudha. Yeroo jalqabaatiif moototii addunyaarra jiran keessaa warra dabaree fi warra amma jiru, warra isarra beekamaa fi warra isarra tujjaaraa, warra isarra waa hunda biyyi isaanii seeftiidhaa fi tujjaarummaan gita hin qabne hundaa ture jechuudha. Haga amma namni tokko gara hawaa imalee hin beeku jechuudha. Kanaafuu oduu dinqisiisoo addunyaa tanaa jechuudha. Addunyaa guutuutu dubbatu jira. Prime Minister biyya takka bulchu yeroo jalqabaatiif hawaa dhaqu malee gadi hin taa'u illallayye. Addunyaa nuti dinqisiifatu jirti. Gizee imalli isaa honoo ergaa guutuuf keessaa qaba sababa jechuudha. Riizina waan deemuuf sani guutuuf keessaa qaba. Wanni suni waan addaati gizee himanii wallaahi waan addaati qoflaan isin fitu dandeessi. Alaa kun ilaala waan addaati. Wanni inni deemuuf deemu tun. Ammas imala gara samii godhuudhaaf duraan dursa Prime Ministeroota yookiin Pirezidaantoota tujjaara ta'uu qabda. Biliyeneeraa ta'uu qabda. Biliyeneera gizeen sin jiru maallaqni kee doolaaraan lakkaa'amuu qabaa jechuudha. Abiy Ahmed Prime Ministerii Itoophiyaa jechuudha. Gizee imala kana godhutti jechuudha doolaara biliyeenaa ol fixe jechuudha. Doolaara biliyeena takkaa oli wanni inni dhangalaasee deemu jechuudha. Yaada egaa doolaarri biliyeenni takka qarshii Itoophiyaan meeqa ta'a? Tilmaama dhaadhaa isinuma qarshii 225 dhaadhaa qarshii takka. Doolaarri tokko qarshii Itoophiyaa 225 baankitti. Haya 225 baay'isuu biliyeena takkaa godha. Wanni inni isinii fide waan kaalkuleetarri isinii fide san taha jechuudha qarshii Itoophiyaa yoo jijjiirtu. Maallaqa kana baaseeti gara hawaa deemuu deema. Rizinni guddaan inni gara hawaa deemuuf maali? Biyya lafaa tanarratti yeroo jalqabaatiif nagee buusuudhaan Nobel Peace Prize winner in the world fudhatee jira jechuudha. Nobelii nageenya addunyaa qaalii jechuudha badhaafamee jira. Biyyi ni beektan. Bara 2019 naaf fakkaata yaa badhaafamee jira jechuudha. Lafa tanatti nagee buusuudhaan Noobelii nageenyaa badhaafamee jira. Eegas booda ammoo sababa adda addaatiin addunyaan guutuun Itoophiyaa qofa osoo hin taane lolaaf akkuma waan gartee namni hundi wal lolaa jedhanii waliin gadhiisanitti addunyaan hundi lola bobbaate. Hogguu takka Yuukireenii fi Raashiyaa waltuma, hogguu takka Filistiinii fi Israa'eel, hogguu takka asiin biyya Afrikaa tana keessa Yamanii fi Iiraanii fi Israa'eelii waltuma, hogguu takka Indiyaa fi Paakistaanii waltuma. Karaa diinagdeetiin yoo dhuftan Chaayinaa fi Ameerikaa waliin jirti siistamaan jechuudha. Bakka addunyaan tun nageenya badee jira jechuudha. Addunyaa nagee baddee tana furmaata fiduu fi gara samii deema biyyi. Gizee samii dhaqee maal godha warri jettan? Maallaqa dila kana fixee samii gizee dhaqee maal godhaa warri jettan? Ergaan guddoon inni achi dhaquuf deemu nageenya lafatti dhabame kana. Nageenya lafatti namni isa dhaga'uu didee kan Nobel Peace Prize itti fudhate kana namni isa dhaga'uu didee kana hawaa bahee achirraa gallallabuu deema.
namni tokko tokko hofluu danda'a nama dinqisiisuu dandeessi. Maal jee seetan akka ibsametti jechuudha akka miidiyaan ibsatti nageenya lafatti labsinee lallabnee dadhabne kana ammas irra deebi'eetti milkaa'uudhaaf abiyyi yeroo jalqabaatiif samii ji'a gubbaa bahee achirraa nageenyi akka uumamu nageenyi akka dhufu warra lafatti lallabee warra samittis himee nageenya labsee deebi'uu deema jechuudha abiyyi. Aboo rabbi si haa laaffisu. Rabbi nagayaan si haa geessu. Rabbi nagayaan si haa deebisu jeetiin du'aa isii godhaanii nageenya kana gaagizee dhaqee nageenya lallabee deebi'uudha. Haayoon guddoon samii bahee warra samitti nageenya lallabee warra lafaa kanattis achirraa akkuma waliigala addunyaattu nageenya lallabee deebi'uudha jechuudha. Haayoon abiyyi gara samii imaluu deemuuf jechaadha. Haaya waan gaarii wallaahi waan bareedaadha. Garuu ammoo namni osoo bira teessuu osoo lafa tana jirtu wali qabdee itti himtee nagaya itti himaa turte addunyummaan guutuun jechuudha. Yoo si dhaga'uu didan yoo samii baate immoo samiirraa gadoo sini dhagahanii meebii dhaga'uu danda'an biqiltuudhatillaa kun dandeetti rabbiiti gaa yoo dhageessiseefis jechuudha. Inni immoo mirga isaa jechuudha gahee mataasaa baatee deebi'uu deema. Akkas gaa rabbi haa laaffisuuf jenna nageenya gaa warra samitti lallabee akka rabbiin nagaya buusuus du'aa'ii godhee gaa himee warra samittis warra dachittis nagaya lallabee akka deebi'u dubbatee jira. Miidiyaan bal'inaan ibsee jira. Miidiyaarraa kanarratti isinillee ni dhageessan jeetii yaada. Rabbi haa milkeessuuf jenna. Akkasuma gaa namni gizee ol bahe nyaata dhugaatii waan akkana kana hundarraa seeftii gama biraatiin jechuudha kattibaatii godhatta. Yoo ni fachi nyaattee dhugdee qilleensi achiitii fi qilleensi lafaa ol dhaba. Qilleensa nyaatanii itti dhuganii itti udaananii itti fincaananii rafanii kaanii akkuma fedhan ta'an kanaa miti jechuudha qilleensi samii jechuudha. Qilleensi samii gizee ol baate harkisa ol lafaan jirtu akkuma nama bararooti atees. Atees kanuma namni kun kanuma goflaan qabne akkanuma barara. Bishaan yoo gannayte bishaan burcuqqoo keessaa gizee gabbu'e ol yaa'e fi silaa haradachi gayyaame ol yaa'a bishaan. Xaphiin bishaanii kanuma qilleensa irra teesse kanuma harka jala qabdee jala kaafta bakka akka hin dhayitu namni niis akkasuma. Kanaafuu gaa haalaataan jireenya asii fi achii wal dhaba waan ta'eef jecha mee rabbi haa laaffisuuf jennaa garuu ammoo wanni guddoo wanni na yaaddeessu ni beeytanii yeroo abiyyi gara samii imaletti samii imaluudhaaf yoo xiqqaate ji'a sadi turuu dandeessa hin beekamu. Namni gariin ji'a 6 turaa namni gariin ji'a 5 turaa namni gariin gartee ati irraa gadoon ji'a 3 nan fakkaatte. Ishi ji'a 3 kana keessatti biyya Itoophiyaa eenyuun bulcha? Biyya Itoophiyaa ji'a 3 kana keessatti hanga abiyyiin imala kana geggeessee gad deebuutti eenyutu bulchaa yaaddoo fi gaafii nama hundaati. Anillee intanumaa gaafii natti ta'e Piraayim Ministeerri biyya takkaa gizeenii fi biyya bira deemu hanga dhaqee deebuutti wakilinna kanna jechuudha. Bakka bu'aa godhateeti nama inni bakka bu'aa godhate saniititu waan hunda farramee hojii san hunda geggeessee akkasitti biyya san isaan eega jechuun kenne dhufutti tajaajila silaa inni godhu sanii nama inni bakka buufate san guututti raawwataa jechuudha. Mee eenyu bakka buufate jettanii yaaddan? Imala kana keessa ganama bakka buufachuun waanuma jiraate eenyu bakka buufataa jettanii yaaddan? Namni sunoo ji'a 3 waan abiyyi dalaguu ni danda'a amaanaa jechuudha. Amaanaa ni beektan gaangoon amaanaadha wanni jabdu amaanaa uummata miliyoona 120 kana abiyyiin itti kannee akka abiyyi barbaadu sanitti geggeessee isaan ni eega namni isin jettanii yaaddan namni inni itti kannatu eenyu? Wayi silaa gizee kanaan akkannate gaaboo achi paarlaamaa keessa jiraadde wayyoo isin eenyu jettanii yaaddanii ani ammoo tilmaama eenyu jeetii yaada bismillah tokkoffarratti Maamma Shidee ni beektanii itti gaafatamaa ministeera maallaqaa tokko itti aansee eenyu dhiiroo takka obbo Shimallis Abdiisaa lama itti aanaan isaan ta'uu bakka bu'aan ta'u akka seeratti itti aanaan amma isaa sun hin ta'u. Haaya sadaffarratti yookiin Adaanech Abebee nama sadeen kanaan kannata jeetii yaada. Nama inni itti kannatu Allahu a'lam rabbi beekaa. Kanaafuu imala gaarii jennaanii du'aa godhaaf isin hundinuu nagayatti.